Dubartoota aangessuun furtuu biyyoo fi deeffachuu Oromiyaa keenya dhuunfachuu hidhamtoota keenya hiiksisuu jedhee naman maal isinitti fakkaata ree? Baay'ee gaarii. Gara biraan waan itti dabaluu waa'ee hiriira nagaa kana baay'een itti yaadatu yeroo namni baay'atee yaa'ee humnaan biyya ambaa keessatti sagalee dhaggeeffachuu yaalu abbaa manaa kun gaafadhe hammam bu'aa qabaa hiriira nagaa nuun baanu kuni hammam bu'aa qaba laatamee manaa ibsiin jedhe an takkumaan Oromiyaa harkatti galfachuun barbaade kanaaf yaadeetu dhiibbaa uumuu danda'a colonizers Oromiyaa warra colonize godhe humna naftanyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee hunduma mataan keenya aangessaa naan jedhu. Namatti hin tolu jechi nuun jennu kun suuraa nuun baannee jirru kun sammuu keenya keessatti lixeetu barreeffamee ofuma keenya aangessaa jirra. Wal aangessaa jirra. Of aangessaa hin jirra. Of aangessaa jirra. Kanaafi itti fufnaa hin jabaannaa Waaqayyo sinaa eebbisu amma xinnoo hin ariifadhee hojiin naqadheen ta'e nan deebi'a. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo sinii wajjin haa ta'u hiriira nagaa gaarii nuuf haa ta'u hiriira bilisummaa hiriira ittiin biyya keenya akka keenya keessatti gashannu haa dhuunfannu independence of Oromia, the year of independence of Oromia. This year is the year of independence of Oromia. We will win, we will have our country back, kick out all the Nathanias and colonizers from our country. Yes? Yes. Okay. Have a great day. Love you. Thank you so much, Ate Duretti. Galatomi. Oromo jirtu! Dubartoonni Oromo jirtu! Arraas dhaabbattanii akkatti bareeddan silaa if agartanii an carraa gaariin qabaas dhaabbadhee silaaluu fayyaaf galatoomaa isin hundinuu galatoomaa isiniin jennaa. Kanatti aansuudhaan Aziizaan nu dubbattuuti sanbooda hiriira keenya ni eegalla. Kun OMN jaaf gurra uummataati magaalaa Columbus Ohiotti argame hiriira dubartoota akka idilee dullaatti waamamee dabarsaa isanii jira. Shamarran keenya jirtu wallahi akka babbareeddan kun manni babbareedaan kun gabroomu imimmaan hin danda'u manni hedduun kun yaaboo kun manni babbareedaan kun manni hedduun kun gabroome arramee filannoo uummata Tigraay irraa maali wanni barachuu qabnu uummanni xiqqaan sanarraa rifereendam isaanii wanna godhaniiti akkasitti filmaata isaanii godhanii bilisummaa isaanii fudhatanii akkasitti jiran nuti Oromoo maal godhuutu nurra jira mee nuti wanni godhuu jirru mee ammaan sana dura wanni niin gartee angalateeffachuu barbaadu warra akkana waliin nu qabee Columbus kana keessatti ijoolleen kun qeerroo fi qarreen akkana waan kana bareechanii halkan midnaayitii gurra fuudhan isaanii waan kana katabaa taa'uu fayyadatu nuti ammoo kuchuma fikkeenyee dhufuunu waan kuchuu nuttaati ijoolleen kun waan bila kana organize godhanii waan kana jala deemanii qopheessanii guyyaa takka hayyama hojiirraa fudhannee dhufuun hedduu nutti alfaata ammoo wanni akkasii ta'uu jiraachuu hin qabu haruma kanaaniin warra gartee tiim shubbee jedhee akkasitti isin galatoonfadhaa karanaan isiniin galatoonfadha jabaadhaa Columbus akkanan turree warri ammaan sana dalagu jirta waan jettu jirtanii hedduun isin galatoonfadha. Kara biraatiin dubartoonni keenya amma akka gartanitti biyya cufa keessatti hiriira bahaa jiranii dubartoonni karaa Harargee haa ta'u Arsii haa ta'u arraan sana dubartoonni keenya biyya manarraa bahaniiti bosona keessa rafaa jiran bosona keessatti gudeedamaa jiran bosona keessatti siigaltee arra dubartiin keenya akkasitti namuutti taphataa jiru siigaltee
مي سوري أستوت دبرتوني خمالي أني قروقم وان كانوا دوت الكمانتين لبوا دينيا رأوني دينيا رأونني قرونا كمنا الرابي خليكو كرتي باركي دان أي بسجي قرو جرو أمني ملتارين إني قرسيسسن نبي خلمتنا نو تقرأيسين تفكاتين أمة أرومو صداتشي قرسيسو جرا مالي في نبي خلمتنا تقرأي بندفتو تقرأي كمالي في أرق أرومو أويني بلشا بتجرا واني غراغرو مان غافا بي في غامني ملنيك ميت كشون سنين رايما غافا مليني نفتنياتو غرتي دفي چبسه ارمو نفتنيا افان ارمو دبتوت نو چبسا جرا اما لي غوبنا نيتماتي نمني خيني رغدان بتماتي بكوچ بنمني خيني غو قبسون تنيول كاتي ميلا والجلا دوينيتي ولدتي تبقى ستي خرارا والباس نسيغلتي تناتو ركنا غدونو تينا ما خيني كيستي أصلي بيجتنا اللي ورا مالك أفتشي فونتا بتمي نبصاصو جرا سيجلتي يا عدتن برخد على ما كنا جاتي وكوج عندنا كرتي كستي هريرة باتي ما تتنامي كسي نبصاصو جرو أربع أربع نخيسو تنتين نبصاصا جرا نخيسو تنتين تينا تلي ستي ما جرا يا أورمو يا تبرتي أورمو جماعة نيني أركتن تبرتي تينا ستي جرا أكارا أول رسول شاكو لدونا أفتوك تبقاني Hiriira sangootanii kasi galan hidhaadhaan tumamuudhaan waan cufaallamni keenya hedduu bataa jira haala dhufaa deemu jiru kuni afaan Oromooti qaboota heera baaseeti afaan Oromoo Finfinnee fi bakka takkatti dubbachuun dheertuun deeman saniif deeman ammoo isaan deemanii rabbiin hin jennu saniifuu yaaboo hanga dandeessanitti qabeenya waan cufaafne waan biraallee godhuu yoo dandeenye hiriiruma kana beekuudhaan akkasitti yaaboo afaan akka gartee jabaatanii ninja dubartiin kutaa biraa jirtullee akka gartee dubartoota awwajaa'ibe dubartoota arargeetti dubartoota arsiitti hojii akka baatu bilbilallee bilbiltan warra keessan gartee achi jiruun waan isaan taanga waan isaan qabatan waan isaan qabaten beeynu nuti gaafa gartee 2016 gaafa 12 Oromoon teenya tabaadiyyaa taarargee osoo master plaanii sanii waan taate gartee Finfinnee san waan taate beeyne birraayoo teenya jaanii birraayoo teenya jechiin teenya jaanii arraanta Oromoo maaltu addaan nu babaase maalirra waliin bilisummaa kam arganne duraanii inni abidda akkana nu godhuuf Oromoo yoo hidhamte yoo hedduminaan hidhamte yoo hedduminaan ajjeesamtanii teessi jaan ammoo gaabii gubee yeroo gattee gaafa nu bilisummaa saniin dhufne waan yeroo saniif deebota namni keenya walii hajaboomus hin jiru dubartoota keenya jabaadhaa dubbii isinitti hin dheereysu hedduu babbareedanii arraaqana Kolombos akkanatti yeroo dheeraadhaaf wantuban qabne walitti hin dhufnuu siigaltee amantiin addaan nu baasuun qabdu amantiin Hacaaluun dubbatee jira Hacaaluu waliin nu fide duutee Hacaaluu waliin nu fide siigaltee amantiin addaan bahu qabnu gosaan gandaa wal qooduu qabnu Oromoon takka wannummaan akkana nu godhee wayittimina osoo qabnu wal qooduu kanarraa kana taane waliin qoodinaa waliin jibbinaa wal jaaladhaa amantiin adda waliin baasinaa gandaa wal addaan baasinaa wanni dhufaa jirtu waan gaafa milinik daranii san namtichi fidu jira kalee hogguu paarkii eebbisu yoo argitan Finfinnee keessatti inkwaan Oromoo jiraa dhiirsiiti akkuma gaafa milinik waan san xiqqoo gaafa dargiitu yaadadha sirba isaanii iskiskaa isaanii malee sirba Oromoo tokkollee keessa gartanii hin jiru namni takka namni sirba Oromoo sirbu jiru namtichi waan jajjabduu fidaa jira yaa dubartii Oromoo dubartii teessan ta biyyatti dhumaa jirtu ta bosona keessa jirtu cinaa dhaabadhaa bibbinaa jajjabeessaa qabeenyaanis waan cufaanis hundi dubban deebiinaa maaliif yoo jettan nuti biyya gartee itti dalagannee firiidamatti qabnu keessa jirra saniifuu Oromoon dhumaa jirti Oromoo waan hamtuutu dhufaa jira isinitti deemee qunneessu galatoomaa hedduu babbareeddanii rabbi isinaa jiraachisu injifannoon keenyaa saniifuu jabaadhaa ni moonaa abiyyi birraa ni kaasna abiyyi birraa ni kaasna abiyyi birraa ni kaasna arraas boruus injifannoo uummata Oromooti hidhamtoota keenya ni baasna soofaanis ni bahan itti baddeerinu maaliif uummanni Tigraay miliyoona 5 qofaan miliyoona cinaa fitee arraa kana akkas ta'e wanni qalbii keessanitti
OMN jaaf gurra ummataati magaalaa Columbus Ohio irratti argamettini hiriira dubartoota idil addunyaatti irra waame sanii dabarsaa jira. Nordofa hanga dhumaatti dubartoonni akkanatti haala bareedanii miidhaganii hiriira gaggeessaa jiranii hanga dhumuraatti Nordofa. ሁሉም ሰው መስማት ስላለበት ነው በአማርኛ መናገር የምፈልገው። እኛ ከብሔር ብሔረሰቦች ምንም ነገር ችግር የለብንም። እኛ ችግር ያለብን ከስርዓቱ ነው። ስርኒቻ እራሚቲ ንሶቤ ከናፍ ስለዚህ ስርዓቱ ከላይ ሆነው የምንልክን ስርዓት የቀድሞ አካክል የቀድመ አባቶቻችንን ያኮላሸው እናቶቻችንን ጡት የቆረጠውን ያንን እንዳይደገም ነው እኛ እየተከራከርን እየተሟገትን ያለነው እንጂ ከማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ላይ ችግር የለብንም። ኦሮሞ አቃፊ ነው። ኦሮሞ ሰውን ይወዳል፣ ያቅፋል። በማቀፍና በማሳደግ ኦሮሞ የታወቀ ነው። እኛ ከማንም ህብረተሰብ በሰላም ነው መኖር የምንፈልገው። ግን የበታችነትን ነው አንፈልግም እያልን ያለነው። የበላይነት አልጠየቅንም አይደል? የበላይነት አልጠየቅንም፣ እኩልነትን ነው የጠየቅነው። ለዚህ በአገሩ ላይ ኦሮሞ እንደዛ ሲሰቃይ ደሙ ሲፈስ ህፃናቶች የ12 ዓመት የ15 ዓመት እንደዛ በጥይት ጥይት ደበርፎመኒ ከናማን እየቀላቀልኩ እናገራለሁ ካስቸገረኝ በጣም ይቅርታ። ለዚህ ነው አብይ መስትጎ የምንለው። ለዚህ አብይ ስሩ መነቀል አለበት። አንድ ተክል አንድ ዛፍ ያ ዛፍ መጥፎ ከሆነ ከላዩ ላይ ከተቆረጠ ተመልሶ ይበቅላል አይደል? ከነስሩ ግን ከተነቀለ ያ የማያስፈልገው ነገር ተነቅሎ ይወጣል ማለት ነው። የሚያስፈልገው አዲስ ዛፍ ይተከላል እዛ ጋር። ለዚህ አብይ እያካሄደውን ያለውን ስነ ስርዓት አንቀበለው፣ እንቃወማለን፣ እነቅለዋለን። ቡቃው ቀባ ስርኝ አብይ አደንስሱ ኩን ዱጎማን ቡቃው ቀው የሮ ላላሜ ኑድኩሱ ቀባ ወንትኩን ማሊፊ የሮ ኢጆሌንቴን አከስክ ሳጥለምቴ ከናም ሃሙቲን ከነ ሳጥለመን የሮ ከነማን አባ ሃትመና ማነቱኮ ከሰ የሮ አጀፈመን ኩን እስኒ ዱኩሱ ታና ማቱ ሲዱኩሳሜ ከናቱ ኑነመራሚት ሰብለሚ ራሚት ረክኒኬ ስርኒቸራ ዋንተ ስርኒች ሂዳሙ ቃውቃው ቡቃው ቀራሚት ከናፍ አብይ መስጎ አብይ ቆቃይ ሰዓት የሚትኑ ስርንቹ መቀበቴ ሂዲሳ ቡቃው ቀባች እንጅፈኖን ኡመተ ኦሮሞ ገለተውሚ አደ ቡልቡሌ ኡመተ ከኛ ወሁማን ሲያደቺሱ በርባዳ አብይ ሞቱማ አብይ ፊ ሞቱማን ብየሰኒቲስ ጉያ ዲደሚ አፍርቱ ሀፌ seeraan biyya san bulchuudhaaf guyyaa 24 hafe so injifannoon arrasta uummata Oromooti gorista uummata Oromooti abiyyi ni bu'aa itti aanuudhaan. Kun OMN jaaf gurra uummataati. Magaalaa Columbus Ohiotti argame hiriira kallattii dubartoonni idil addunyaatti waaman isinii dabarsaa jira. Hordofaan affeerra keen. Egas afan Somali ang gambe ako sinitay kapsa. What's wrong with it? Akan jauh.
هلا ولا ريال Soomaalidu aan afkooda u dhaafinayaa waxaan u dhaafinayaa Oromadu 150 sano guumaysi ku jiri jirtay maanta guumaysigu way ka baxday Oromadu waxay nacdami jiro wala kasta way isku soo dhawaysaa wala kasta walaalo ka dhigataa way la nooshahay qofay nacaysa ma jiro inay Oromadu wala kasta nacaysa laga dhigo laga sheekeysanayo wala kasta ma nacdo wala kasta way soo dhawaysataa walaalayaal ma garab joogsaday ninkuna maanta annagu guumaysiga ma rabno لكن إن كانوا استكعنا مرة من مرة بوقفنا ما يسهلنا مجرى يسقون أنتوا سكوك هاي الدرا أيوه خلاص أنتوا سكوك درا إنه إسلايام بربا لكن أنا بسم الله إنه ما أنت أغلب على وده برتاي وماسك ولا وده بحي وطن كأنه نلك عربنا إنه كان ماشي جوكتي وطن كتر أو كذا كأنه قام ده النقانة أو ده هذا الله هيسكوا ولا كأنه نمكن حنا تذكر لا يا رمضي وين لما تقول لا Oromada wadankeedii intuu fadhiistay halka inuu ka guumaysan raba isagana Oromo halka dhigtay Oromo aan hay buu yidhi tuugnimadiisii maanta ku cadaatay Oromo aan hay buu yidhi uu nasoo galay Oromadu intuu doorasho imanaysa halka noo fadhiyay waa la saartay Oromadu ku noqday wixii miilig awal dadka Oromada gacanta naaska gooyn jiray ayuu ku soo celinaya annagu isaga ma rabno wadankeena inaan ka kicnaa rabna annaga inagoo na garab joogsada قلك ساينا قرب جوكستاني كمان سكعنا ورمين تودنا يوبرنا قلك لينو كدا في الربا إن الله سوى ذلك عيال الربا نرأو هذا إن نقول نعاوية أيوة ما سنتي من نجاب الرومتات مقالة كولومبوس وهاي ترجمة kallattiidhaan hiriira dubartoota idil addunyaa to'amanii dabarsaa jira. Akkuma isin argitan kanatti dubartoonni Columbus haala argitan kanaan bareedan miidhaganii baanii irratti hirmaachaa jiranii bakkuma hundayyuu arda akkasumatti hirmaachaa jiranii hanga xumuraatti nu hordofaa galatooma. هايسنات دورنا هنستقلنا نمكن أورمو معها ومليلك نمبر 2 مليلك واي أورمو شيكنا يا أني أورمو أنا يا معها أورمو نمكن أورمو معها هنلك ينقط إياه هنكأنه كل جينا هودا كأنه أررنا هودا قميصي كان سكتينه ناسان أهيا هي كذا وكان شيء جاي أقرأ شيء أفان أقرأ تينين لم تكوني حتى دكتور أبي يجاني حتى ربي في دين الرخاء كنا وربي في دين الرخاء كنا وري التراء أكا إسقط أجر تمدي لسجد كير فتاة ترى أنكر فتاة كنا لم يتكلم كفر خاص نمو نمط كفتانه نمو أبنه حبياتيس كأسيتيس نتفتنو بكتكا كفر خاص نمو مدير الرخاء دجا قالتهما هم نمجا قالتهما هبو نذيرة هبو كمية سبتشوتو قالتهما إتو galatooma ummata keenya akkuma beeytanitti kun OMN jaaf gurra ummataati magaalaa Columbus haatti argame hiriira kallattii sanii dabarsaa jira hiriirri kun hiriira dubartoonni akka guutuu idil addunyaatti waamameedha akkuma isin argitan kanatti dubartoonni bifa miidhagaa ta'een faayamanii asirratti argamanii jiranii hiriirri kunini as qofaa miti bakka hundattuu baamaa jira akkasii hanga dhumaatti nu hordofa tun Columbus Ohio magaalaa USA ti. isin hundinuu galata qabdan asitti argamuudhaaf galatoomaa isiniin jennaa hiriira keenyatti fufnaa we're gonna march around the state house so isin hundinuu suuta qabduudha we'll start marching galatoomaa. As naannoonni as deebi'ee asoo barbaaddanis carraan dhufatti. Oromoo jirtu Oromoo jirtu haalwan Oromoo jirtu dubartoonni Oromoo jirtu ijoolleen Oromoo jirtu
march for peace. We march for freedom. We march for peace. We march for freedom. Ummata keenya faqadan nyaatan yaa'aa jedhamaa. Sagalee. We march for peace. We march for freedom. 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 Kun OMN ijaaf gurra uummataati. Magaalaa Kolomboositti argamee isinii dabarsaa jira. Amma mormii daandiirraa eegaluu jirra. Akkuma argitan dhaadannoodhaan eegallee mormii karaarraa ba'aa jirra. Dubartoonni akkuma isin argitan kana baay'inaadhaan dhufanii irratti hirmaachaa jiranii. Bakkuma hundattuu ba'amaa jiranni kun akkasii nu hordofa. We demand freedom. 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 Oromo women demand freedom. Oromo women demand freedom. Oromo women demand justice. Oromo women demand justice. We march for peace. We march for freedom. We march for peace. We march for freedom. We march for peace. We march for freedom. We march for justice. We march for peace. Stop killing Oromo women. Stop killing Oromo women. Stop killing Oromo women. Stop raping Oromo women. Stop raping Oromo women. Stop raping Oromo women. Stop killing Oromo women. Oromo women deserve peace. 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 We march for peace. We march for justice. We march for peace. We march for justice. We march for peace. We march for justice. We are Oromos. Hear our voice. We are Oromos. Hear our voice. We stand with Oromo women. We stand with Oromo women. We stand with Oromo women. Oromo jirtu.
jirtu arra jirtu meeroo jirtu jirtu arra hasti argamneef dubartoonni hiriira dubartoota biyya keenya keessaa deemuu deeggisaan deeggaruuf haadhotii dhumaa jirtu ni agartan. Haati kun haadha ilmoo garaa qabdu ilmoo wajjin duute warri irratti mul'atu kunis warra gudeedamaa mana hidhaa keessaa tumamaa jiru. Saniifuu nuti hundinuu sagalee takkaan amma gara protestii yookaan hiriiratti deemutti jirra. Saniifuu ammaan sana ila jalaa qabaatee eegalaa ni eegalla. Hidhaa fi ajjeechaan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu. Hidhaa fi ajjeechaan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu. Gudeettiin haadhaa fi ilmaan shamarran Oromoo hundarraa haa dhaabbatu. Haa dhaabbatu. Daldalli dhibboo ajjeesuuf haa dhaabbatu. Amillee kasfaara ta'ee jira har'aan kan booda guyyaa 24 qofaa fi akka heera addunyaatii fi akka heera Itoophiyaatti illee saniifuu ibduuba deebinu. Haadhotii biyya keenya keessa jiraniif isin duuba jirra. Halkanii fi guyyaa rafuttiin jirru. Akkuma isin rafuttiin jirra nuti illee hirriiba hin qabnu. Yoo isin raftan rafna. Yoo isin nagaa argattan nagaa argannaa jennaan nagaa hin qabnu. Biyya keessa jirru kana silaa nagaa jira. Waa hundaanuu nuti waa tokko rakkoo hin qabnu. Garuu rakkinni Oromoodha. Rakkinni haadholii keenyaa rakkina keenyaa. Nuti haadhona jirru. Ilmaan nu akka laaltanii agartan kanatti ni gudeedamti. Osoo garaa qabduu gudeedamti. Osoo harkaa qabduutti harkaa qabdu wajjin gudeedamti. Kana hunda dura dhaabbannee isinii wajjin dhaabbannaa rakkoo tokkoon maletti. Saniifuu Oromiyaan ni bilisoomti. Mootummaa qarrisa keessa akka kuffisnu abdii qabna. Oromoo jirtu jirtu Firii Jawaar Mohaammed Firii Jawaar Mohaammed Firii Baqqalaa Garbaa Firii Baqqalaa Garbaa Firii Abdii Raggaasaa Firii Abdii Raggaasaa Firii All Oromo Political Prisoners Firii All Oromo Political Prisoners Qabsoonni hufaa qabsoon itti fufaa Qabsoonni hufaa qabsoon itti fufaa Justice for Haacaaluu Justice for Haacaaluu Justice for Haacaaluu Justice for Haacaaluu Abiy must go Abiy must go Abiy must go Down down Abiy Down down Abiy Down down Bilsigina Down down Bilsigina Bilisummaan ni dhufa Qabsoon itti fufa Gabrummaa hiddaan buqqifna Ilmaan keenya bilisummaan guddifna Hidhamtoonni mana hidhaa jiran hundinuu haa hiikamu Hidhaa fi ajjeechaan uummata keenya irraa haa dhaabbatu Hidhaa fi ajjeechaan uummata keenya irraa haa dhaabbatu Gudeettiin shamarranii fi haadholii keenya irraa haa dhaabbatu Hidhaa fi ajjeechaan uummata keenya irraa haa dhaabbatu Hidhamtoonni mana hidhaa jiran hundinuu haa gadhiifaman Hidhaa fi ajjeechaan hamilee nu cabsee karaa nu deebisu Hidhaa fi ajjeechaan hamilee nu cabsee karaa nu deebisu Hidhaa fi ajjeechaan hamilee nu cabsee karaa nu deebisu Hidhaa fi ajjeechaan hamilee nu cabsee karaa nu deebisu Oromo women want peace Oromo
We march for peace. We march for freedom. We march for freedom. We march for human rights. We march for human rights. We march for women's 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 rights. We march for human rights. We march for human rights. Stop killing Oromo women. 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 Stop raping Oromo women. Stop raping Oromo women. Stop arresting Oromo women. Stop arresting Oromo women. Stop arresting Oromo women. Stop arresting Oromo women. We are Oromos. We are Oromos. Hear our voice. Hear our voice. We are Oromos. We are Oromos. Hear our voice. Hear our voice. We are Oromos. We are Oromos. Hear our voice. Hear our voice. We are Oromos. We are Oromos. Hear our voice. Hear our voice. Abiy Ahmed is a terrorist. 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 Abiy Ahmed is a killer. 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 We are Oromos. We are Oromos. Hear our voice. Hear our voice. We are Oromos. We are Oromos. Hear our voice. Hear our voice. We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. Justice for Hajalu. 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 Justice for Oromo women. 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 Justice for Oromo children. Justice for Oromo children. Justice for Oromo mothers. 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 We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. Justice for Oromo women. Justice for Oromo women. Justice for Hajalu. Justice for Hajalu. Justice for Oromo mothers. 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 We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. I am Oromo. I am Oromo. Hear our voice. Hear our voice. We are Oromo. We are Oromos. Hear our voice. Hear our voice. We are Oromos. We are Oromos. Hear our voice. Hear our voice. Stop killing Oromo women. Stop killing Oromo women. Stop killing Oromo women. Stop killing Oromo women. Stop raping Oromo women. Stop raping Oromo women. Stop killing Oromo children. Stop killing Oromo children.
for peace. We march for justice. We march for justice. We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. We march for human rights. 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 We march for women's rights. We march for human rights. Kun OMN jaaf gurra ummataati. Magaalaa Columbus Ohio'tti argame hiriira dubartoota akka idil addunyaatti waamsanii dabarsaa jira. Oromoonni dubartoonni Oromoo akkaataa isin argitan kanatti miidhaganii babbareedanii sagalee isaanii ummata addunyaatti dhageessisaa jiranii bakkuma hundatti baamaa jira hiriirri kun as qofaa miti bakkuma hundatti gaggeeffamaa jira kun hiriira xumura Abiy Ahmediiti akkasii nordofa
Kun OMN jaaf gurra ummataati. Magaala Columbus Ohio'tti argame sagalee ummata isin dhageessisaa jira. Kun hiriira dubartoota akka idil addunyaatti waaman. Dubartoonni Columbus Ohio jiraatan akkasitti qindeessanii bifa miidhagaa ta'een gaggeessaa jiranii. Hiriirri kunini akka guutuu addunyaattu godhamaa jira. Kun kan Columbusiti. Baatiin kunini baatii aangoon mootummaa biyyi itti xumuramuudha guyyaa 24 booda abiyyi aangoo takkallee hin qabu biyya san gaggeessuuf kana addunyaanis dhaga'uu qaba kana addunyaatti himuu jiranii kun hiriirri bakka hundumatti gaggeeffama hiriira xumura Abiy Ahmediiti akkasiin hordofa.
democracy. In Ethiopia. No democracy. In Ethiopia. We march for peace. We march for peace. We march for freedom. We march for We freedom. march for peace. We march for peace. We march for freedom. We march for We freedom. march for human rights. We march for human We rights. march for women's rights. We march for human rights. We support Oromo women. 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 We support arrows. 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 We support courage. We support arrows. We support courage. We support arrows. We support arrows. We support arrows. We support courage. Oromo jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Abi must go. 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 Isigina must go. Isigina must go. PP must go. PP must go. Down, down, PP. 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 Down, down, Abi. 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 Abi is the past. 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 Mata keenya biyyi torban sadii hafee irraa bu'uudhaaf ililchaame Oromo jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Oromo jirtu. Jirra. Oromo jirtu. Jirra. Dubartii gartuu Oromo jirtu. Jirra. Dubartoota biyya jirtu isin wajji jirra joon. Jirra. Wajji jirra. Wajji jirra. Dubartoota Oromiyaa wajji jirra. Wajji jirra. Dubartoota Oromiyaa baasii fi Oromiyaa lixaatti hojii wajji jirra. Wajji dhaabbanna. Qaamaan as jirra malee lafti qalbii teenya isin bira jirti. Jabaadha. Abiyyi ni deemaa jabaadha. Shamarran keenya jabaadha. Hedduu isin hin boonne. Dubartoota hawwataa hedduu isin hin boonne. Dubartoota Oromiyaa hedduu isin hin boonne. Jabaadha. Waan dhiirtiin godhin gortanii jabaadha. Isin hojii jirra. Isin bira dhaabbanna. Dubartoota Oromiyaa isin bira dhaabbanna. Qabeenyaan isin bira dhaabbanna. Waan tokkoon isin bira dhaabbanna. Jabaadha. Abiyyi ni deema. Abiyyi ni oofna. Naftanyaa ni oofna. Naftanyaa nu bulchitu. Ni dhumna malee naftanyaa nu bulchitu. Nu bulchitu. Injifannaa kan mata Oromooti. Qabsoon ni ta'a. Qabsoon itti fufti. Qabsoon itti fufti. Shamarran keenya jabaadha. Jabaadha. Isin hojii jirra shamarran Oromoo. Hedduu isin hin boonne. Jirtu. Jirtu. Abiy must go. Abiy must go. Abiy is a killer. Abiy is a killer. US. US. Don't help Ethiopian government. US. US. Don't aid Ethiopian government. US. Start supporting Ethiopian government. Stopping Ethiopian government. US. US. Stop supporting dictator government in Ethiopia. In Ethiopia. Abiy Ahmed, the dictator. Abiy Ahmed is genocidal. Abiy Ahmed is genocidal. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Must resign. Abiy Ahmed. Must resign. No more service. Abiy Ahmed. In Ethiopia. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator.
Free Johar Mohammed. Free Johar Mohammed. Free Bakale Garba. Free Bakale Garba. Free Abira Gaza. Free Gamachoyana. Free Gamachoyana. Free Makairora. Free Yasin Yusuf. Free Yasin Yusuf. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. US, stop funding Ethiopia. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed must resign. Abiy Ahmed must resign. US, stop funding Ethiopian government. Stop funding Ethiopian government. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a genocider. Abiy Ahmed is a genocider. Abiy Ahmed is a genocider. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Stop. Stop Dividing. dividing Oromo By our police. by our police. Abiy Abiy Ahmed. Ahmed. Stop. Stop dividing Oromo by our police. We are a Christian. We are a Muslim. We are Christian. Stop dividing Oromo by our police. We are Muslims. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed must resign. Abiy Ahmed must resign. Abiy Ahmed must resign. US, stop funding Ethiopian government. Ethiopian government is a genocider. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a genocider. Ethiopian government is a genocider. We're killing our brothers. We're killing our sisters. We're killing our mothers. We're killing our fathers. Must resign. We must resign. Abiy Ahmed is a genocider.
OMN jaaf gurra ummata no Magaala Columbus Ohio targame hiriira kallatti dubartoonni gaggeessanis ni dabarsaa jira. Hiriirri kun hiriira akka guutuu addunyaatti waamame bakka hundatti gaggeeffamaa jira. Kun hiriira xumuraa mootummaa gabroonfataa Abiy Ahmediiti. Mootummaan Abiy Ahmedi bultii 24 booda aangoo tokkollee aangoo ittiin biyya san tajaajilu takkallee qabu. Kanaafuu dubartoonni Oromoo addunyaa irra jiran guutuun hiriira biyyatti dubartoonni gaggeessan bira dhaabbachuuf deeggaruuf hiriira kanas kan xumuraa Abiy Ahmed jechuudhaan bahaa jiranii akkasii nordofa horaa bulaa. US, stop genocide. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy must go. 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 Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy must resign. Abiy must resign. Abiy must resign. Abiy must resign. We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. We march for
We need justice in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. We need justice in Ethiopia. There's no equality in Ethiopia. No justice in Ethiopia. U.S. stop supporting the U.S. stop funding a genocidal government. U.S. support human rights. U.S. support women's rights. U.S. support children's rights. U.S. support democracy. No democracy, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No peace in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. U.S. stop funding the killer government. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. We march for peace. We march for justice. We demand justice. We need justice. We demand justice. We need justice. Now. 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 Justice. Justice. Now. We are Oromos. We are boys. We are Oromos. We are boys. Our sisters are dying at home. We march for Oromo women. We march for Oromo women. Stop raping Oromo women. Stop killing Oromo women. Stop genociding. We march for peace. We march for justice. We march for justice. We march for peace. We march for peace. We march for justice. We march for justice. We march for liberty. We march for liberty. We march for justice. We are Oromos. Hear our voice. We are Oromos. Hear our voice. U.S. stop funding dictator government. Ethiopian government is a dictator. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. No peace in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No democracy. No way. No democracy. No way. No democracy. No peace. No democracy. No peace. No freedom. No peace. No freedom. No peace. No justice. No peace. No justice.
Karan albakas. Tunin OMN ilaaf gurrummataati. Magaala Columbus Ohio'tti argamtee hiriira mormii akka idil addunyaatti hawwan kennaa waamamte Magaala Columbus'itti gaggeeffamaa jira. Dubartoota ati jira. You can be in the back if you want.
Sirba gaya. The Versami. There are some speeches or is not that? Okay. Yeah. Free
Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Abiy must go. Nabtanya must go. Abiy must go. Abiy dream never work in Oromia. Abiy must go. Abiy dream never work in Oromia. Abiy dream never serve in Oromia. The dream of one party does not work in Ethiopia. The dream of one religion does not work in Ethiopia. The dream of one ethnicity does not work in Ethiopia. We are a diverse country, and we deserve a government that represents our diversity. Jirtu! Oromo jirtu! Hawan Oromo jirtu! Dubartoonni Oromo jirtu! Ijoolleen Oromo jirtu! Jirtu! Dubartoota Oromo maal barbaadan? Ni falmattan miti! Qeerroo keenya bira ni dhaabbanna miti! Qarree bira ni dhaabbanna miti! Injifannoon ta'u uummata Oromooti, uummata keenya. We stand with the pharaoh in Ethiopia. We fight for justice. Oromo jirtu! Sagantaa teenyatti fufna. Sagantaa teenyatti fufna uummata keenya. Ijoollee teenya bira ni dhaabbanna. Warra biyyaaf jiru bira ni dhaabbanna. Dubartoota keenya lubbuu isaanii kanneen guyyarraa hiriira bahaa jiru kana bira ni dhaabbanna nuti. Isaaniif sagalee ni taana, biras ni dhaabbanna. Arra hiriirri keenyas deeggarsa isaanii ta'uudhaaf nuti asitti argamne. Uummanni Columbus Ohioodha asitti argamne. Dhufnee isin hundi galatoomaa, galata qabdan asitti argamuu keessan akka tolfattanii aadaa keessan mul'iftanii calaqqiftanii asitti argamuudhaaf galata qabdanii galatoomaa isiniin jenna. Ummata keenya kabiyyaa isin bira jirra, wahuma hundaan isin bira jirra. Isin bira hin hafnu, isin biraan dadhabnu, isin biraan rafnu. Odoo isin achii qabsooytanii isin jalaan hafnu, nutis isinuma wajji jirra malee isin bira dhaabbannaa. Jabaadhaa qabsoo itti fufaa. Galatoomaa ummata keenya kanatti aansuudhaan warri yaada ijoollee biyyaatiif, qarree biyyaatiif, qeerroo biyyaatiif dabarsuu barbaaddan qophaa'aa as isin baafna. Akkuma quba qabaattan sagantaan kun OMN irratti dabru jira. Soonni dabraaf warra biyyaatiif yoo dhaamsa isaanii qabaattan isinirraa fuunaa. Adde Aminaa isinuu baatan. Itti aansuudhaan barreessituu Oromoo communitytu haasaa xiqqoo qabdi. San booda yaada keessanis isinirraa fudhannaa. Galatoomaa. Galatooma waa hedduu jedhuun deemu garuu nu maaliif akkas dhufne ni beekna. Warra hin beekneef warra uummata adii warra nu ilaalaa turan nu dhagahaniif waan xiqqoo jechuu barbaada. Nagama. For those who might be wondering who we are and why we are protesting here today, as far as also like in some of our previous protests, I would like to say a few words on who we are and why we are protesting today. So we are the Oromos. We are one of the largest ethnic groups in East Africa, mainly living in Ethiopia and Kenya. We compose the largest ethnic group in Ethiopia.
throughout history, we the Oromos have been subjugated, have been oppressed, have been denied our basic human rights by various kings of the Ethiopia as well as by the current regime. The genocide that have happened on the Oromo people by Emperor Minilik II in the 1880s, and the wounds that have been caused to us by that genocide still pains us. We are protesting here today against the regime who came to power through the sacrifice of more than 5,000 Oromo youths. As you might remember, in 2016, Oromo people have been, protesting, and we lost more than 5,000 Oromo youths. So, Abiy Ahmed came to power promising democratization, reconciliation, and justice. But what we, the Oromo people, have received in return is days, arbitrary detention, and killing. As you remember, following the assassination of Hachalu Hundessa on June 29, 2020, more than 10,000 Oromo people have been arrested. This is according to the reports of the government. But we, the Oromo people, believe the number is way more than this. We are protesting here today not about Emperor Minilik or the past. We are protesting today here about the grandsons and children of Emperor Minilik who are trying to take us back to the Naftanya system. We are here today to demand justice for our golden boy Hachalu Hundessa. We are here today to demand the release of Oromo political prisoners. Following Hachalu's assassination, Abiy Ahmed, who is supposedly a Nobel Peace Laureate, have arrested all Oromo political leaders. We are demanding the release of Oromo political leaders, including Jawar Mohammed, Hamza Borana, Baqqala Garba, and all the Oromo Liberation Front leaders. We are here today. As you know, there is no rule of law in the land in Ethiopia. So we are here today to call upon international society, to call upon all congressmen and women to stand with us, to stand with justice. We are here today to protest against the rape and arbitrary killings of Oromo people in Ethiopia. I hope all the global citizens, all justice-loving Ohioans will join us, and we call upon you to stand with us on our struggle for justice. Thank you so much. Galatomi Adde Amina. Galatomi Addu Amina akkuma beektan barreessituu hawaasa Oromoo Kolombasiiti. Galatomi siin jenna Amina deebine itti aansuudhaan adde caaltuu as nu goota. Galatoma. Galatoma maqaan koo Caaltuu jedhama. Caaltuu Gabbisa Baaree jedhama. Seenaa tokkoon isinitti himuu barbaade. Seenaan kun akkuma Aminaan jette 1818 Minilik irraatti jalqabe waa'een garbummaa Oromummaa. Ani yoo beektu ta'ee seenaa Onesimoos Nasiib 1856 waan akkasii biyya Suudiiniitti deebi'ee afaan Oromoo macaafa qulqulluu afaan Oromoo guutummaa isaa nama afaan Suudiinii irraati afaan Oromootti hiikedha. Ani immoo abaabiyyuu isaati. Yeroo sana yeroo inni dhufee karaa Eertiraa lixu Minilik karaa dabartee Wallaggaa hin naqxuttiin jennaan haadha manaasaa fudhatee karaa Sudaanii utuu Wallaggaa lixuuf jedhuuti haati molooniis haati manaasaa fi ijoolleen isaa dhuman. Garuu finally he was successful. Wallaggaa lixuu danda'ee achitti mana barumsaa banee achitti waldoota baay'ee ijaaree kanaan sabni Wallaggaa Oromummaa isaa baree Oromummaa isaatiin boonee waggaa hamma kanaa ga'e. Amma waa'ee isaa duwwaa isinitti dubbachuun barbaadan. Abbaan koo Gabbisaa Baaroon Wallaggaa keessatti waggaa dheeraadhaaf ari'atame waa'ee Oromooti. Inni
bulettiin koshiin hanga waggaa 60 waggaa 60 keessa jirti. Bara sana maqaa ishee gurqituu jedhee moggaase. Waggaa 60 jechuun waggaa 60 dura. Yeroo sana kaasanii gabbisaa baaroo kanaa sabni Amaaraa ajjeesuudhaaf waggaa dheeraadhaaf ari'atan. Egaa har'a immoo nuun immoo as jirra. Egaa yoom jalqabe kun hundumtuu waggaa 150 dura jalqabe har'as as jirra. Waa'ee keenyaaf waa'ee Oromummaa keenyaaf har'as falmachuuf as jirra. Abaabiliin Onesimo sana har'as hin jirra. Isqeel Gabbisaa Baaroo Profeesar Isqeel Gabbisaa Baaroo boleessa kooti. Har'as falmaa jirra. Arragaa kuni asitti dhaabachuu irra jirra. Ijoollee keenyatti akka darbuun barbaannu. Ijoollee keenya abaabii akaaka ijoollee keenyatti ijoollee keenyatti akka darbuun barbaannu. Har'a asitti dhaabachuu irra jirra. Kanaaf as jirra. Saba Oromoo egaa as dhaabannee sooshaal miidiyaa irratti dubbachuu duwwaatu hin ta'in as dhaabannee guyyaa jimaata baanee bakkee kana keessa naannofne deebi'uu duwwaatu hin ta'in har'a kan nurraa eegamu warri hojii gaarii qabdan warri horii Ameerikaanii keessatti horii argachaa jirtan gargaarsa Abiyyi Ahmed propagaandaadhaan kan inni saba keenya ajjeesaa jiru. Horiinni maallaqni baasu bara kana keessatti miidiyaa irratti miidiyoolii isaarratti fi militarii isaarratti waa'ee biyyichaatiif dhimma qaba Abiyyi Ahmed. Biyyicha diigaa jira malee biyyicha ijaaraa hin jiru. Waa'ee miidiyaadhaafidha kan inni propagaandaa guddaa gochaa jiru miidiyaadha. Engadda agartaniif yeroo inni paark and recreationii yeroo inni eebbifachuuf baasee miidiyaan achi ba'ee wataadara isaa yaasee sana hundumaa kan agarsiisu saba Oromootti militarii kana hundumaan qaba sin balleessuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf maallaqa keessan harka keessan hiikkadhaa. Qeerroo keenya gargaarru qeerroon kun hojii hin qaban yeroo hundumaa guyyaa guyyaadhaan hojjetanii warra galanidha. Guyyaa daggala keessa lixaniitu galgaladha kan isaan hojii isaanii hojjetan. Qeerroon keenya horii barbaadu. Qeerroon keenya horii barbaadu maaloo nuuni yeroo hundumaa bishaanillee sakamiin dhunna biraandii sakamtu nuuf gaariidha jennee dhunna. Isaan garuu waan nyaatan iyyuu qabataa gabuu taa'aniitu kan isaanii waan nuun agarru kun kan isaan hojjetaa jiran. Kanaaf miidiyaan immoo gargaarsa barbaadus baay'eetu jiru. Maaliif saatalaayitii diishii gashuudhaaf engadda dhiyoo kanaa warra bultuun miidiyaa, keelloo miidiyaa, puush miidiyaan walitti dhufanii hamma Oktoobaritti kaffalameera saatalaayitii diishiidhaaf. Maaliif saba keenyaaf akka ga'uuf wanti asii darbu warri dondumaati wanti darbu hamma yeroo sanaatti akka isaan ga'uuf kaffalameeraaf ammas birrii 6,600tu ba'a saatalaayitii diishii kanaaf. Yoo saatalaayitii diishii ta'uu baate nama keenyaaf niwusiin jiru ga'uu hin danda'u. Kanaaf saatalaayitiinis miidiyaanis horii barbaada akkasumatti hojjechuu hin danda'u. Gargaarsa keenya barbaada waan dhaggeeffatan baay'een isin galateeffadha. Ubbeen faammoo hundumti keessan Oromoo Community galatooma waan hojjetan hundumaa irratti galata qabu. Galatoomeettu atis galata qabda. Hedduu galatoomi isin jenna. Dhaamsa isin dabarsite fayyisaa wanni takka tana gammachiise uummanni keenya bakkuma hunda ta'anii gabrummaan nu gahe amata 150 nurra ture. Amata tokko nutti dheerateennaan khalaas dadhabne nu gahe enough is enough jechaa jira uummanni keenya rabbi nu haa gargaaru. Enough is enough gabrummaa hiddaan buqqifna malee ilmaan keenya walitti hin guddifnu ganaatti ummata keenya jabaadhaa namni dhaamsa biraa dabarfachuu barbaaddan as nu baha. Arabiyaa. Kun OMN ijaaf gurra uummataati. Magaala Kolombos Ohaayotti argamee kallattiin isanii dabarsaa jira. Kun hiriira dubartoota akka guutuu addunyaatti waamamee asitti gaggeeffamaa jira. Inni kun bakkuma hundatti gaggeeffamaa jira. Kun hiriira xumura mootummaa gabroonfataa Abiyyi Ahmediiti jennee asitti itti gubuu jira. Hordofa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام أقمنا دافيا On off go to off go to Is it on? off to the أقمنا دافيا Oromo يا جيس جتني ولي Ifik ako kapta Arabe, otherwise أقمنا دافيا جتو Oromo USA ولي Oromias tasayo kan arkitan tae yada ولو فقط كان أبا أبيه في Mikey akani na kabat. أبيه في uga harka iga dokatte uga ilma harka igatin dokatte hacceen dhugaadhamne jette haati manaa haccee faantuun faana gootaa hordoftu dhugaan haccee dhukaasa nukularaa abiyyitti haa ta'u Itoophiyaan haccee nyaatte gargar hacca'uu isii fi Itoophiyaa dullattii deebisuuf abiyyi naqxanyaaf karoora baasaa Oromotti koronaa yaasaa haan hidhatti poolisii jalaan kaasaa haan basaastuun mana yaasaa maatiin gargar baasaa hin saalfatu ani Oromoodha jedhee hasaasaa gowwaan mataa qaasaa abiyyi kaasa'ee ilma kasaare abiyyi ilma akaakoo balaa'ee Rabbiin balaan dha'uuf aangoo harka kaa'e Oromoo harka ormaan nyaatee Oromiyaa ormaaf laatee jawwee hiitee Oromoon ni callisa seete Oromiyaa ormaa laatuuf baqqee hiitee Oromiyaa ormaa laatuuf baqqee hiitee Oromoon Oromiyaa keessaa si baqachiisee isiyaasiif naqxanyaa jiga si yaamachiise. Osoo abiyyi ilma dharaa osoo beekte gorsa qeerroo qarreessii taraa gorsa isiyaasiif naqxanyaarra. Guyyaan Abiy Ahmad kasaare Minilikiin boolla baasee siidaa masaraa mootummaa kaa'ee suuraa egeraan biyya bulchuuf ofii bakka isaa boolla uf kaa'e Abiy guyyaa san kasaare asirratti aansee yaada qeerroo biyyaatiin qabu qeerroon biyyaa yaada namaa kenniti malee yaada hin kennaniifi garuu muuxannoo tokko kan annis beeku yeroo biyya jiru akka Itoophiyaatti 1997 filannoo barattuu miidil iskuulii ture anis karaa ijoolleen baadiyyaaf ijoolleen magaalaa wal qunnamuu qabdi. Sababni isaa poolisiin oralii guutee karaa magaalaatti deema waan ta'eef bilbila ijoollee baadiyyaa yoo qabaatan yoo karaa dubbisanii cufaa jiraatan osoo isaan isin biran geessu karaa dubbistan sanirraa bosona keessatti yookaan caakkaa keessatti akka dhokattan isin taasiftu. Maali dursitee osoo isaan makiinaa isin biran geenne ibsa isin kenniti yookaan yaada isin kenniti jechuudha ijoolleen baadiyyaa bilbilaa yoo wal quunnamu. Kan magaalaatis akkasuma magaalaa yoo waraanni bahu gara magaalaa biraatti darbuuf ijoolleen baadiyyaa irraa muka jigsaa bunni yeroo jigsan sagalee dhageessisa waan ta'eef ijoolleenis qaama miiraa shabaabummaa qaban waan ta'eef yeroo sirbaa dhaagataa karaa cufan san sagalee fagoorraa waan dhagahaniif durayyuu dhiirri adamsee si nyaachuuf sagalee dhokfatee sitti dhufa gatii ta'e gariin karaa makiinaan dhufaa gariin qaxxaamura makiinaa irraa bu'anii lukaan qaxxaamura dhufan karaa cufuu erga shakkaniin booda. San akka irraa wal hambiftaniif bilbila ijoollee magaalaatis waraanni bahee yoon argitan bilbiltanii ijoollee baadiyyaatiin muka ciftan dhiisaa karaa ciftan dhiisaa bosona keessanitti deebi'aa yoo isaan darbachuuftanii jechuu danda'uu qabdanii jechuudha. Ittaansee
gorsa qeerrootiif hin barbaachisu isaanuu achi gorsa hundaatanii nuti deeggartoota gatii ta'eef jechuudha. Yaadaa fi qarqaarsa qaamaatiin miidhamtoota keessanii qarqaaruun kenna waan ta'eef qaama kenna waan ta'eef isin qarqaarraa isin faana jirraa ijoolleen dhawamtee akka qarqaarsa argattuuf hospitaala isin jirtuu fi maqaa jaraatii fi telefoona jaraa yoo nu ergitan gaariidha. Koominiitii kenna kennee akka qarqaaraman goonaa tokko tokko kennaa jiranii galatoomaadha. Ammoo yaada tokko kan na dhaqqabe qeerroo biyyaa irraa warra nuu kennitanii taatanii inni seenaa xuraawaa qaba akka yaalamne warri jettan qabatamaan seenaa inni godhe maaliifii namni tokko tokko gadoo dhuunfaa isaa waliin bahuudhaaf yookaan uummata Oromoo keessa qabu akka nuuf himtan. Isiniin jedha kan biraa ammoo shimallis abdiisaati yoo kan dhaga'u taate hin dhageetta maaliif jennaan alaabaa Tigree tokkocha hiriira Oromoo keessa mul'aterraa OBN keessatti haasawu akka tokko achirraa iyyuu qabatamaa ta karaa isinin dabartu ta dhugaa isinin dhufu kanaaf yaa ilma wadala harree wadalli harree nyaataa fi ba'aa qofa beeku ati jecha abiyyi si laate qofa gabbaatee Oromiyaa fe'uu fe'e qofa akka si laate Oromiyaadha guyyaa okeenyi Oromiyaa ka ati xuuxxu sun abiyyi si nyaachisaa si iyyisiisu foddaa televezyiinii fi si jalaa sassaabame golgaa kee barattee luka arfan harkaaf dugdi kee walitti akka harreessa luka afur jechuudha. Marattee teetta uffata waraana galateeffattullee galanni kee kufaatii kee ta'a. Homaa Oromoo kanaaf duubatti hin deebi'u. Galatoomaa qabsaa'aan ni kufaa qabsoonitti kufaa. Galatoomaa uummata keenya isin hundinuu galatoomaa. Namni biraa waa jechuu barbaadan as nuu bahaa yoo jiraattan. Hayyagan. Lemmi. Kan ni udah. Gimana ini? Baay'een qabu isin akka jammartanii biraa hin deebi'ina. Dubartiin dur dhiiraan koosoon dhugde har'a koosoon dhugamu dhiirri koosoon dhugdee dubartiin bulfatte. Koosoodha dhiirri warri simbiraa hattu kuni warra koosoo hin dhumne dhiira jedhamtu. Aduwaan baay'een haasa'u gaafa uummati wal ga'een haasa'a warri qalii